Nagaan isiniif haa ta'u akkam jirtu nuti baay'ee nagaa keenya galata waaqaa isinis bagan jiraattan nagaa taatanii jecha har'a guyyaanii sanbatadha guyyaatti deemanii gara mana amantaa ofiitti deemanii waaqayyoon waaqeffatan galateeffatanidha. Otoo achiin ga'eenii ganama kana viidiyoon kaleessa waraabee ol kaa'ee tokko isin biraan qaqqabsiisee maafin sokkoo jedheetiin dhufe isin immoo isaa akkasuma warri gaaffii dhimma rifeensaa irratti gaaffii baay'een keessan waaqaan si qabeera maali jettanii gaaffii garaagaraa gaafattan ani wanta nuufii kootti fayyadamudha kanan asirratti isiniif fidu warri isiniif ta'e seera qabeessaan jalqabaa gadhumaatti ilaaluudha yoo fayyadamtan baay'ee akkasiin fayyadu ampersentii dhibbaraa dhibba ittiin fayyadamu maaliif qabatamaa isaa ofirratti waan an argeef yeroo dheeraa waggoota hedduudhaafi Kanaafuu aga xumuraatti na waliin tura viidiyoo laayik share gochuu hin dagatina warri maatiin ta'an immoo sabiskiraayib godhaatii gara maatii keenyatti dabalamaa jecha kunoo akkuma asirratti argitanii kun viidiyoo kaleessaa galgala waraabee alinaam jechuu dinnaan otoo poostiin godhiin bulee qophii har'a tarchii deemuufi jechuudha. Kunoo akkuma kana bosonsorri jedhee walirratti xaxamee goggogee maal ta'eetu jira. Maal akkan gochuuf deemu walumaan ilaala. Amma kana hiikaan jira baay'ee goggogee jira akka kaameeraarra miti baay'ee wal xaxa. Hanqooqaa rifeensi koo yeroo goggogu amala buqqa'uuti kan inni qabu hin ciccitu hin buqqaa bakka wajjaa isaatiin keessaa yaa'a. Isa kana suuta'ee laafisee isayyuu kaleessa galgala. Yeroo inni kana hojjedhu guyyaa hojii rafiisii ta'een oolee gara galgala keessaatii bokkaan irraaf jalaan walitti roobaa jechuudha. Akka ajaa'ibaatti roobaa. Ganni baranaa immoo bara torbaffaa keessa jalqabeetii akkaataan sanaan gallee baay'ee tokko roobaa jira. Booda yeroo namni qonnaa misooma jalqabu badee nama rakkisuuf ta'e hin beeku. Kunooti gahii kee jala xumuraan jira. Yaa akkuma achitti barsiifadhe asittis torbanitti aganaaf danda'ame hin hambisochuudha. Namni caa wanta gochuu barbaadullee kun amma keessa isaa walitti xaxamii baqqatuun nan filadhee keessa baay'ee gadi yaa'an immoo akka akkas ta'u hin barbaadu. Iddoon rifeensa qabu isin iyyuu ni beektu. Otuma isin azalaa gaaffii meeqa gaafattanii otuma isin yeroo jettanii silaa wanti namni duubatti deebi'ee fuulduratti hidhee yaadetti hin guuttanne yeroodha jechuudha. Saatiitti fayyadamuun baay'ee barbaachisa. Taayimis golleetti miti warri adiinu. Yeroo itti fayyadamuun baay'ee barbaachisa. Baay'een keessan otuma laaltanii otuma har'a borjittanii waan baay'eetu sin jala darbaa jira jechuudha. Sun tasuma waan ta'uu hin qabnedha. Kun egaa akkuma argitanii qibaatii kanaa hojjetadheen kaawwadheen mana keessa akkamittiin akkana hojjedhe isinitti himeera. Qibaatii roosmarii, qullubbii adii, jinjibilaa akkasuma qurunfudii fi suuda gurraacha walitti dabalee oliif walitti dabalee akka kanaatti ho'isee yookaan danfiseen qodaa akka kanaa keessa kaa'e jechuudha. Kun amma tureeraa torbanittidha kanan itti fayyadamu. Fooliinsaa bismaa'am ofitti nama butu bakka keessumaa shunkurtii laaliin keessaa ramitiire laastikii kanatti naqee ammatti dibachuufanii jechuudha. Daqiiqa 30 malee firran tursu nan ariifadha. Aduunis yaa jira waan ta'eef dafii miiccadhee rafuun qaba waan ta'eef ofirraan bulchuu kanaan namni manaa na baqata. Maaliif fooliinsa baay'ee tokko badaadha garuu lamaan jaallatanii haga fooliinsa badaate immoo faayidaansaa baay'ee tokko namatti tole jechuudha. Rifeensa gosa kamiifuu kun gosa hin filatu. Dheeraas gabaabaa rifeensa baay'ee rifeensa xiqqaa rifeensa daraan caccabee kan ciccitee kan luqqa'e kan maal ta'e. Maaliif kana siniin jedha beektu hundi keessanuu gaaffii garaagaraati kan isin gaafattan. Kana hundumaa qofaatti furmaanni yookaan dibanni wanti itti godhamu jira osoo hin taane seera qabeessa waan itti fayyadamtan yeroo itti kennitaniitudha. Kan isin rifeensa keessan tiriitii gootanii firii gaarii irraa argachuu dandeessan yookaan rifeensa keessan bakka itti deeffachuu sirreeffachuu dandeessanii. Kunooti akkuma argitan ammanii akkasittiin hireen qibaaticha itti dibachuu fi sabooda daqiiqa muraasa ofirra turseenii kanan ofirraa miicuu isuma nasirratti taasii kana isuma nama dubbachaa jiru kana deebistanii isuma jechuudha kan isin gaafattanii. Kuni tasuma ta'uun qabu. Sirriitti dhaggeeffatanii bakka isiniif hin galledha kan isin gaafachuu qabdan malee caalmaadhanii koomentii barreessuu gaaffii gaafachuun yeroo namarraatii fiixa namarraatii nyaata. Yoo kanaan dura achitti yeroo hojjechaa ture biyyatti hin argamu kun eessa argama? Itoophiyaa keessa taa'een si hordofaa jira. Biyya keessa nan dhaabee
Kan jettan illee baay'een keessan jirtu. Sagaleen koo maarra baay'ee guutatamaa jira. Qufanna qabuuf ta'ee hin beeku. Hin qorra shirroo basii ganna galee ta'ee hin beeku siniin jedheera. Innaa gaayis biyya keessa taa'eetiin si hordofaa. Garuu wanta ati fayyadamaa jirtu kun biyya keessa moo hin jiru jettanii turtanii. Kuni biyya keessuma. Anamma biyya keessan jira. Waan anatti fidillee fixee asiitiin biteechuudha kan otoo rifeensa miicii waan akka roosmarii oliif ooyilii amma asirratti argitaniin itti fayyadamaa jiru kana asiin biteechuudha. Amma garasiinis gananaanis xumuree filee kan diiramaa sanaala kanaatiin lallaafiseetiin jira. Yaa rifeensi koo akka kanaa lallaafa luuccaa miti jidduu magaleessa qiciicas luuccas kan hin jedhamne. Ani garuu istishaariitiin labbi godhee ho'isa. Yeroo miicuu maal akka fakkaatu isinitti agarsiisa. Kanaan dura isin argaa turtanii akka isinii galuudhaaf yeroo miicummoo akkamitti goggogu isa sanammoo isa goggogees deebisee akkamittiin akka lallaafisu walumaan ilaallachuudhaaf iddoon ammaa kanuma irratti xumuramuuf deemaa. Kun erga dibnee booda haala kana massaajii goone sirriitti qibaatiin suni keessa seenee akka fayyadutti jechuudha. Innaa oliif ooyilii yookaan zeenzeetunii gaafa fayyadamtan ho'istanii malee fayyadamina. Maaliif tokkoffaa rifeensa namarraa jira, lammaffaa aarrii namatti baay'isa. Innaa kanaafuu ho'istanii fayyadamtan taanaan baay'ee faayidaa qaba. Haala kanaan erga masaajii godhee xumuree booda daqiiqaa muraasa ofirra tursee isa booda nan miica. Erga miice immoo viidiyoo itti fufsiisuudhaaf nattis isinitti sineerata waan ta'eef viidiyoo biraatiin immoo isiniin deebi'a. Bakka isiniin gallisoo jiraati. Gaaffii dabalataas immoo yoo qabaattan asuma koomentii jalatti na gaafachuu dandeessu. Aga dandeessan immoo viidiyoo kun laayikii sheerii gochuu hin dagatinaa hin irraanfatinaa isiniin jedha. Kunooti egaa haaluma argitaniif jalqaba haga dhumaatti akkam akkan godhe argitaniittu. Gamaanis gamasiinis akkasii walitti xaqallali godhee walitti maree massaajii godheera. Viidiyoo ispiidiirraan kaa'ee akka hin dheerannee fi isa booda akkasitti walitti maree daqiiqaa muraasa turseen nan miica jechuudha. Erga miicamee booda maal takka turee akkam akka ta'e qibaatiinis hundumayyuu isinitti agarsiisa. Isiniif jedhee otoo hin taane fiigoo fayyadamuufidha. Viidiyoo biraatiin hagan deebi'ee dhufutti nagaataa baay'ee.